baatu. Abbichuutu gaafa ati kuusa taatan mootummaa taata galii bal'amaa kan rabbi taate yookaan raaganii yaa rabbi jedhanii rabbi irraa waa qaban rabbi jantaa sanaa jiranii. Abbaa garii ture maarree waan rabbiin waa godhu jedhan mahmuud taate dubbii eega dubbileessi kana kanaan gartee wanni dubbii jabdu jira wanni haadha abbaatu asumaan naa jabeeffadhu laal abbichuu kamil keessee du'aa haadha abbaati abbaa bar waamanii na waamanii jedhan barra isaanii haaraaramu na waamee uffata naa bitee hajji dhaqee na hajji Allahu akbar laal كل جالس يمني برو كل تاتي أستين تاي أنا كأرب بالي تونا دوبا نمني كوني نما دعائي هذا أبا كسيكم نما همتونا ما يان نما كايوكم كنان صدقة كنا جيدن ديتي قبل جوال بالي نمني كين تهي أرومو تهي أنا أفسك الرابه جمّا كيسا دلته إسلام الرماتي إسلام الرماتي وايد تطير بري يفوت زي أبيجو وتقول بعد إرمارتك أكمل ميت تقول فما البيتو وني إسبها يا كابا كم باي تدور كيس ماتي مسلم الرجو توبيا كيسكا إسلامي بكاتا بلشون فيلون دندو فيلمون دندو سير توبيا تقول نيجي لما نسير رجون جلا برا بكتا كان كم توبيا كيسد إبر وان أگر رسمي نام زبون جوان زبون أمم روز زبون تيا زبون نامون فيسبوك أنا مو باولي إيجن كامنتي كم برا كم دنو بيكم تيار مصطفى سينغر تكن سنة ترابنا من سوامي بيكم تيسي كنّي واقول دنو واقع تاجي تتا أمم بر بالي بيو تو كل أبو لم كل كسيم هذا دبنا كسيم جرا بونو قال له سينيرا دي بيجال كبا سينيرا أنا كوه برا أستاذ جمالي محمد الروسي ورا مصطفى جارا كها بيشان بارات دوام بينا جالو باتم بيشان بارات كيسا أستاذ جمالي في محمد الروسي نمو تلو بولي كنني يرو لي كنني دلعاني يجو ممي كمان استيراتو كبير كوميتين كنا بوز ورا بوم ما كنا رايا كيسا بيا ساري تكالي ورا كتير جنرالو تانكاليتس بوجي أمتو تهيه جواري لو كجوار ولا فوني أجون أرب سبوتو بيكون تيجي نعكر نما ميكات فايز يا توار كنا فرق كل رجع كاري تانكابا بكاسيبو ولا دوكار راون سدالونجو وني تو كفا بيتو غوت مالي ماتي مسلمة رجعون نمبر 1 نمي لا كوسا توكو دين تتاتي كان بحاجة تولي كرتي شادي راجع فانو راجع تيبل راجع شابي أتي كايتيو هملي أرجعتني أمتك كاسني دوبا أوفني إزيدار إني لما تاو مالي ورمون يلا توبيا كيساتي مدغسكاري كفنو إسلام بغتا لا بغتا ورمون مدغسكاري كفت إثيوبيا كان عندي تورة إثيوبيا أنا مارا جديد وني منجستو أنا مارا ملة كورمو أنا مارا جديد مالس زيناوي إنو تجري وني كنا مارا يريو أكاسين تاني كافاس ورمو جان أكل جياسو نياتا جياسو وفي أدورمو الإسلام اللي جاني مجان نجورله كوتة جتو أبيتو أنا مالتو كريستينا كاسيو جن إن شاء الله تايو رب إسرائيل رانا جينا مالي أكام فوتو ترابنا هذه سوها وني مجتمع مستيرا جان كريستينا كأوزري تيو كاري جراتنا نبيل Gara siffite maali yoo karaa san hin taane muummichi ministeeraa dandeettii fida yoo qabaatan kanaan yoo dhahaba kana maafanii mataa mataatti mana fidanii
rafaa nyaadhaa jedhanii taajira guranii gartee waan namni barbaadu addunyaa kana irratti biillaa itti ijaaranii xiyyaara bitanii namaa kennan taate namni sirraa fudhatu hin jiru. Maaliif amaanaa abboota keenyaa jedhanii isaan tiksan የአባቶቻችን አደራ ወሮ ኢትዮጵያ kun hin beekaniif. Yoo ta'u jawaariin dhatte beekta amaanaa abboota keenyaa tiksinaa siin jedhan. Inni maali? Itoophiyaa dachii kiristaanaati. Aseewwan aadaa abboota keenyaa jedhan abboonni isaanii aseewwan. Isan tiksanii jechuun isin galee. So lammaffaan maal waliin jenne lammaffaa wanni muummicha ministeeraa bakka takka sun Oromoo ta'uu isaaniiti. Osoo amma akkasumatti dhufanii Jawar Faati illee bargaaf ture wanni Oromoo miti ani bar osoo abbichuu aan Oromoo miti Amaara gaafas san barbaadanirra jedhanii okay lammaan Faati illee abboo maarree ta'ee inni galee amma keenya ta'e lakki shakkii irraa hin qabnu jedhanii sila deeman jechuun si gadi bal. Bara abbichuu osoo inni an Amaara yookaan an Itoophiyaa tiksuu dhufe. Kaayoo Minilikii, kaayoo Haile Sillaasee, kaayoo maalii gaafa muummichi ministeeraa siidaa fuudhanii gaafa Jawar Faati iyyanii rifatanii namni lafa jala ta'e gaafa kan beektan dubbii galee baay'ee wallaaltee seetanii yeroo muummichi ministeeraa siidaa Minilikii Haile Sillaasee guuree achi kaayee rifatee amma maaliif siidaan achi dhaquun eenyu kun jetti faranjii this is Minilik seenaa seetti gartee laal hamtuu inni dalaga gaarii inni dalaga Itoophiyaadhaan maali? Ekan dhaqeen namni suuraa kaasee kun Minilik kana kan umure harman umure akkana nu godhe akkana nu gabroofate akkana dhufe eessa bakka irraa dhufeen beeknu qabala dhiqachuu dhufe akkana ta'e seeraan gabbaa yoo inni jiraannu namni yaadatu hin jiru yoo siidaan muuzeemii keessa hin jiraatin ekan namni biraa namni haasa malee dhuma deemee haasa malee namni gabbayee dubbatu ni kaawul jalaa fuudhee namni kenna maal jedhee siidaa isaa barta habaan dalakee akaakii sarraa laastika namni uffate fanii batu baraa abbichuun maaliif kaa'e? Akkamitti akka nu cabsaniif seenaa guutuu laalqotee awwaalee uummata gaafuma san. Warra seenaa abboota keenyaa jedhee seenaa aseewwaniitiin deemu gaafa siidaa achitti guure maal jala guure siidaa kuma guureen dhiibu. Qabeenya uummata Jimmaa barcumaa irraa eegalee waan cajarriitti dhudurraa eegalee masoobiitti nyaatturraa eegalumaa gara isaatu qabeenya Oromooti. Oromoo boce keessa uummata warra Jimmaatu kenneef Minilik irraa gattaa Mangistuu Hayilemaariyaamiin baatu. Mooqa itti nyaatanii kamuuchoo irraa eegalee guutuu isaa wanni isaanii alaa fidhan hin jiru guutuuyyuu qabeenya biyya keenyaatti kenna jechuudha. Yoo ati dhabdu lafa illee warra Jimmaatu abbaa Jimmaatu kenneef kanallee akkana gootee Oromoo aadaa Oromoo naannoo kanaan bareeddeen nu marsanii attaa okkoteef haaraatiin distii maal jedhaniin ka warri tokkeetti godhatu kana guutuun baatutti biyyeelleen teenna ka dalagallee keenna jechuudha gondarii goojjamiin dhufe goo qabaatu. Achitti dhiibne ammallee bakka Oromoon itti gabbartu Inqulaal beetii fi maal beetii jedhanii achi keessa. Bakka fardootti hidhatantu jira harree maal kanneen warri gabra fardoon tun tamaaltoo siidhama harreen tun kaangee yoo ta'e gaafatu warra gabbaru maal gabbaran Minilikiin akka waliin uummanni ayyoon harkaan dhagaa daattee abboonni qotanii akkana gabbarsiisanii eenyure Minilik Haile Sillaasee. Uummanni kana isiisa. Duuba uummanni seera inni qabu waan isaan awwaaluu barbaadan dhagaarra buusanii bira taruu barbaadan addunyaan akka dhageenye arguu barbaadan seenaa waggaa meeqaa afaan Ingiliffaa ka Jarman ka Jaapaan ka Chaayinaati. Ijoolleen isaanii ala daldalanii guddatan kan Habashootaa kunneen barreessanii barsiisanii gartee nuti seenaa akkanaa qabnaa nugusaa nuti waggaa gara Itoophiyaa bulchee nuti qaroomina Itoophiyaatti fidee akkana dalannee seenaa kana dalannee isaan jedhan kaani turistiin kan namni dorgar hin jiru addunyaa irraa dhuftee yeroo isin gartee paarkii tokkummaa duute namni hundinuu ni argaa gartee warri achi ijoolleen achi keessa jiran ijoollee Oromooti hadha itti gaafatamaa dhidhaan hundinuu namoonni si gartee bakka sasdaa hubachiisan guutuun yeroo gaafatan namni itti madiis Minilik iduu takate this technology come from Oromia from Jimma dapat lafa wali kata deebisi bakka turchii mara jira videodhaan suuraa wajjin seenaa wajjin barraa'e Declared Oromo General Doctor Professor Scientist Eskila Hikil this kata kama begitu kan jole duuba lammaffaa wanni abbichuu sakaalee akkasitti balaa kanatti geesse maali Oromoo ta'uu sadaffaan ta'uu sadaffaan kana seedhaa booddee sadaffaan muummichi ministeeraa nama kaayoo qabu dandeettii qabu obsiin jesan bakka irraa kaayee asii nama dandeettii qabu nama dandeettii qabu nama biratti nama seenaa beeku qabsaayaa hawaan hundaan uummatamaa irratti turre akka dhimma namatti waan hundaan baay'atu.
ismiliitari sabarati jinsaan jiqaan waan hundaa muuxannoo qaba loltummaa irraa operatorraa haga dhiinsaa kan qopti. Asanoo osoo qamaanii fa'aa beeloo moqoytu. Haga ministeera teknoolojii fi saayinsii irra dalagu. Nama jimaatu qeemma.